Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkotti ni amannaamiin kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo hordoftoonni chaayinaalii dhangaa lubbuu biyya keessas biyya alaas kan jirtan hundi keessanuu bakkaaf lafa jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Har'a viidiyoo kana keessatti odeeffannoo gabaabaa tokko isiniif qooduuf jechuudha. Innis maal inni yoo jenne egaa namni hojjetee dafqee kan inni argate namoonni adda biraa immoo tooftaalee adda addaatti fayyadamuudhaan dafqa namootaa kan fudhatan kan nama saaman waan jiraniif hattoota irraatii of eeggannoo akkasiin taasistanidha jechuudha. Innis maal inni doolaara keessan gaafa jijjiirrattan biyyattiis haa ta'u biyyoota adda addaatti jechuudha. Of eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma namoonni gabaattis waa daldalattanii gurgurattanii gaafa maallaqa ishigiidhaan fudhattan jechuudha. Of eeggannoo cimaa isin gochuu qabdan isinii qooduu fi odeeffannoowwan adda addaallee kanneen isin beekuu qabdan kanneen biroo ni jiru waan ta'eef kallattumaan sagantaa keenyatti darbinee waliin ilaalla. Viidiyoon kun namoota hunduma biraa akka qaqqabuuf laayik taasisaa. Chaayinaalii kanaaf immoo haaraa kan taatan sabskiraayib godhaa. Kallattumaan gara viidiyootti darbinaa mee viidiyoo kana waliin haa ilaallu. Kanaafat kennee mattaa'u. ምንድን ታረጋለህ? ከእኔ መጣሁ ዶላር ምንድን ነው ብሩ? እስኪ ምን ልታረግ መጣህ? ብሩ እኮ ትክክለኛ ምንድን ነው? ምንድን ነው ብሩ? ዶላር ብሩ እኮ ትክክለኛ ብሩ ምንድን ነው ያደረግህ? አየሁ እኮ ስንት ነው? አየሁ በአምስት ብር አስተካክለው ያጥፏትና መተዋል። እችን ከላይ አድርገው ሌላ አምስት ብር አድርገው ዝርዝር ስትሉ ይሄንን ነው የሚሰጣችሁ። በሞተር ይልካሉ ራሳቸው የሚያታልሉ እንዲህ ያደረጉ ነው። እኛ አሁን አንዴ ተበልተን ነው። ኧረ እባክህ ይሄንን የበላው ነው? አዎ ይሄንን ነው። አዎ ገብቶኛል እኮ ይሄንን ነው። ባለጌ በጣም እና አንዴ ተበልተን ነው። እኛ ስንት ጊዜ ሰርተሃል እንዴ? ጭራሽ ኧረ ቀበሌ ገብቶ ነው። ተናገር ሌላ ነገር ይከተላል። ተናገር አንተ ብር እናት አንተ ብር የፈጠረንማ እናት ትጥያለህ። በቃ ኖርኮ ማጠቅለሉ አንተ kuma viidiyoo kana ilaaltanii namoonni biyyoota alaatii gaafa biyyatti galan jechuudha. Keessumattuu obboloonni keenya shamarranii gaafa biyyatti galan karaa gabaa gurraachaa doolaara qabatanii galan ni jijjiirratu jechuudha gara birrii Itoophiyaatti jechuudha. Gaafa kana maal godhu birrii 5 keessa godhanii haalaa fi fuulduraan immoo birrii 100 taasisaniitu jechuudha ashaguu jechuudha. Kanaan booddee birrii 10,000 jedhanii isinitti kennu. Gaafa isin ilaaltan gubbaatti kan mul'atu birrii 100 waan ta'eef amantanii fudhattanii deemtu jechuudha. Shigiidhaa baankiidhaa bahee jettanii amantanii jechuudha. Gaafa galtanii ilaaltan abbaa birrii 5 jechuudha yookiin birrii 1,000 yookiin birrii 2,000 ta'a jechuudha. Kallattii kanaatiin jechuudha namoonni kan nyaatamaa jiran jechuudha. Abbootii haadhotiin jechuudha horii isaanii gaafa gurgurachuuf gabaa ba'an jechuudha. Birrii 5 keessa godhanii wal fakkaata waan ta'eef birrii 5 fi birrii 100 jechuudha. Eshigiidha mana baankiitii fuudhame akkasumatti jedhanii fuudhanii itti kennu namoonni lakkaanii kiisii godhatu jechuudha. Akkaataa kanaan namoonni birrii isaanii nyaataman lakkoofsa hin qabanii jechuudha. Kanaafuu isinis of eeggannoo akka taasistan obboloota keessaniifis hiriyoota keessaniifis maatiin keessanis kallattii kanaan maallaqa isaanii dafqa isaanii nyaatamuu danda'u waan ta'eef odeeffannoo argattan irraatii sheer isaanii gochuudhaan yoo biraan geessan akka isaan dafqa isaanii nyaatamneef gargaartanii jechuudha. Gaarummaan nuti lafa kanarratti raawwannu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama waan ta'eef tola namaa ooluun waan arganii fi waan dhaga'an irraa akka namni hin miidhamneef miidharraa akka ooluuf gargaaruu jechuun gaarummaa jechuudha waan ta'eef akka deeggartanii isiniin jedha. Mee viidiyoo itti aanu kana suniin haa ilaallu.
Gaarifachuun keessaniin oolu keessumattuu hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hordoftan jechuudha. Luboonni maal ta'anii, abbootiin maal ta'anii, faarfattoonni maal ta'anii, barsiisonni maal ta'an jechuun keessaniin oolu jechuudha. Kun barsiisota miti jechuudha. Uffatatu keenya malee jarri keenya miti jechuudha. Namoonni hedduun namoota akkanaa ilaalanii yeroo isaanis maallaqa isaanis kan nyaataman lakkoofsan qaban jechuudha. Ani lubaa, ani barsiisaadha, ani faarfataadha jedhanii namoonni akka kanaa uffata mana kiristaanaa keenyaa uffatanii yeroo biraa addaraasha keessaa kan dhiichisan, yeroo kaan immoo onlaayinii irra taa'anii akkasuma karaa irrattis namoota qabanii abbaa gaabbisiif taana kallattii sitti agarsiisnaa waan si dhibe waa'ee amantaa keessi barsiisna jechuudhaan maallaqa isaanii kan irraa nyaatan danuudha jechuudha. Isaan kun egaa kan keenya osoo hin ta'in kan keenya kan fakkaatan uffata keenya warra daldalanidha jechuudha. Uffata mana kiristaanaatiin. Namoonni hedduun jechuudha luboonni iyyuu akkana godhu jedhanii mana kiristaanaa keessaa sababa luboota taasifatanii qeessota taasifatanii kan ba'an sababa namoota akkanaatiin jechuudha. Kun warra addaraasha keessaa dhiichisan warra taaddisoo of aareessine ofiin jedhan jechuudha. Kanaafuu of eeggannoo cimaa gochuun nurra jiraata jechuudha. Kan qoobii kaawwate kan fannoo qabate hundi luba miti jechuudha. Kan gaa'onii uffate hundi faarfataa miti barsiisaa miti jechuudha. Kanaafuu mana kiristaanaa keenya maqaa kan balleessanii fi kan arrabsiisaa jiran uffata mana kiristaanaa keenya uffatanii hawaasa keenya kan dogoggorsiisaa jiran hedduun waan jiraniif kana caala jechuudha waan gurratti nama hin tolle kan raawwatan hedduu waan jiraniif fuulduratti kan gabbaafnu hedduutu jira waan ta'eef kanneen akkanarraa of eeggattaniifani jechuudha viidiyoo kana kan isin hojjedhu. Keessattuu namoonni haaraan mana kiristaanaa keenya keessatti hubannoo barnoota amantaa hin qabne jechuudha salphaatti kanneen kanaan ni dogoggoru jechuudha. Manaafiqoonni jechuudha ufumaa isaaniitti akkana godhanii kunoo luboonni keessan akkana ta'u. Kunoo faarfattoonni keessan akkanatti dhiichisan. Kunoo abbootiin keessan akkana ta'an jechuudhaaniin namoota kan ittiin dogoggorsiisan warra shakkitoota yookiin manaafiqoota taaddisoo warra ofiin jedhan kana uffata mana kiristaanaa keenyaa fuudhanii ofii isaanii diraamaa hojjetanii deebi'anii immoo amantoota mana kiristaanaa keessaa baasuudhaaf jecha kan itti fayyadaman waan ta'eef isin eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Isaan laaltanii dogoggoruun isin irra hin jiraatu jechuudha. Isaan kan keenya miti waan ta'eef. Mana kiristaanaa keessas kan seenan jiru jechuudha. Bulchaa ta'anii, tajaajilaa ta'anii, qaddaashii ta'anii, faarfataa ta'anii, barsiisaa ta'anii mana kiristaanaa keessas kan jiran asii bahanii immoo addaraasha keessatti hojii diraamaa kan hojjetan isaan booddee immoo namoota kan dogoggorsiisan hedduu isaanii waan jiraniif of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Keessumattuu jechuudha amantaa dhugaa fi sirrii taate kana namoota dogoggorsiisuudhaa fi amantii keenya waan amantii keenya keessatti raawwatamu raawwachuudhaaf taasisuudhaaf fakkeessuudhaaf kan yaalan hedduu isaanii jiru. Mee viidiyoo kanas ilaala. Namni hin beekne jara kanaan ortodoksiitu akkana ta'aa jira jedha jechuudha. Maqoomaa mana kiristaanaa fudhatanii, cinaacilii mana kiristaanaa keenyaa fuudhanii, uffannaa mana kiristaanaa keenyaa fudhatanii nu otoo hin ta'in nu ta'uudhaaf kan fakkeessan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti seexanni iyyuu hanga ergamaa waaqaa fakkaachuutti humna qaba ni danda'a jedheera jechuudha. Ergamaa waaqaa maal gochuutti fakkaachuutti ta'uu danda'utti yookiin immoo ta'ee argamuutti osoo hin ta'in fakkaachuutti. Jarri kunis nu fakkaachuudhaaf yaaliin isaan gaggeessaa jiran hedduudha akkuma argaa jirtan. Garuu immoo nu ta'anii argamuu hin danda'an. Yoo isaaniif danda'ame waaqayyoon isaan gargaare fakkeessuu dhiisanii dhugaadhaan yoo dhufan wayyaa. Nuti amma waa'ee isaanii miti yookiin immoo isaan qeequuf miti yookiin immoo wanta isaan raawwatan kana ilaallee ajaa'ibsiifachuuf miti jechuudha.
namoonni hedduun kana kan hin beekne iccitiin kun kan isaaniif hin galle hedduu isaanii dogoggora namoonni hojjetan kana ilaalanii kan dogoggoran. Mana kiristaanatu akkana taasisa. Tajaajiltoota mana kiristaanatu akkana gochaa jira. Duubaatii harka kan keessaa qabu isaanii jedhanii namoonni waa'een amantii isaaniif hin galle reefu gara mana kiristaanaatti dhufan. Sirriitti waa'ee mana kiristaanaa keenya keessatti hubannoo kan hin qabne ni dogoggoru waan ta'eef isaaniif barumsa akka ta'uufi malee jarri kun jechuudha nuti waa'ee isaanis dubbannu dubbachuus baannu mana kiristaanaa keenyaaf waan dabalan waan hir'isan hin qaban jechuudha. Garuu namoota dogoggorsiisuu danda'u jechuudha. Namoonni akka hin dogoggorreef immoo hubannoo akka isaan godhataniif kan isiniif hojjenne jechuudha. Kanaafuu isinis jechuudha kun mana kiristaanaa keenya kan bakka hin buune namoonni ofii isaanii fedhii isaaniitiin mana kiristaanaa keenya keessatti tajaajilaaf kan oolan meeshaalee mana kiristaanaa keenya uffata, gaa'onii, fannoo, maqoomaa, tsinaaxilii, kabaroo fi kanneen kana fakkaatan fayyadamuudhaan namoota karaarraa maksuuf namni gara waaqayyootti akka hin deebine daandii jireenyaa akka hin qabanne gaabbii galee fooniif dhiiga waaqaa fudhatee mootummaa isaadhaaf akka hin qophoofneef kallattii jireenya irraatii dabsuudhaaf yaalii isaan gaggeessaa jiran ta'uu isaa beektanii irratti dammaquu qabdan jechuudha. Gaafa kana argitan tajaajiltoota mana kiristaanaati. Edaa isaan iyyuu akkana ta'u jettanii isaan ilaaltanii amantii keessanitti akka hin laafne kennaa waaqayyo isinii kenne irratti akka isin hin qoofne fi duubatti akka hin deebineef hubannoo isinii kennuudhaaf waan ta'eef iyyuu hundi keessanuu kana ta'uu isaa beektanii irraa of qusachuu akka qabdanii fi jara kanarraa of eeguu akka qabdan isiniin jechuu fi viidiyoon kun namoota hunduma bira akka ga'u sheer godhaa, laayik taasisaa. Akkasuma immoo namoonni haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan barnoota hafuurawaa yeroodhaa yerootti chaanaalii kanaan isinii darbu hordofaa isiniin jecha viidiyoo itti aanuun hanga walitti deemnutti nagaan tura.